Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu biyya jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo. Egaa baga nagaan dhuftanii jecha mana kanaaf haaraa kan taatan like subscribe gochuudhaan support na gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Video gaafa laaltan please like godhaa akkasumas immoo commentii barreessaa jechuudha. Yaada qabdan commentiin barreessaa akka barbaadan waan barbaadan nama barbaadan qeeqaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu gidduu kana waa'ee lu'ul baduu isaarratti Abrahaami kasasamee ture. Abrahaam buzee hermii kasasamanii turanii kan kasase immoo eenyudha? Ruutiyyee ture. Egaa akkuma beekamu ruutiyyeen erga kasastee erga isaan mana seeraatti deemuu fi qaxaroon qabamee fi booddee immoo adaadaan ruuttaa ganniin isheen jedhanii mucaa fudhattee turte. Egaa ruuttaan gisee as baatee amma kana boossu mucaan na bira jira jetteen dubbanne dhugaa dubbachuuf ganniin badii guddaa balleessite. Ruuttaan iddoo kanatti ganniin umaayyuun balleessine kan jettu sobadha balleessiteetti. Dhugaa dubbachuuf ruutiyyee nuti yoo dogoggora goote warri si hordofnu dogoggora goote siin jenna. Yoon dogoggorre immoo dogoggorre siin jenna. Ela ganniin fi qaada keen ala mucaa fuudhuun akka kana si boosisuun ishee dogoggora guddaadha. Akka ati ijoollee kana wajjin walitti buutu goote waan ta'eef ganniin dogoggorteetti. Bargit gaarii yaaddeetudha kan isheen goote. Haa ta'u malee garuu immoo dogoggora guddaadha kun jechuudha. Mucaa haadharraa layya'uu utuu haatiin beekiin jechuudha. Even utuu amma ruutiin utuu kubsattee waa tokkoof goote hospitaala galteellee ilaalaa gaa. Booddee kun tsatsatiitti galuudha. Kanaaf dogoggora kan qabu ganniidha. Akkuma beekamu egaa mana seeraatti erga iyyachuuf jedhanii ganniin dhuftee turte mucaa fiddee achumarraan guyyaa sana Abrahaam isheen amannee ruuttaadhaani. Haa ta'u malee egaa ganniin immoo anatu balleessee jettee turte. Abrahaamis immoo kissii ruuttii fi eeffarratti kissii banee ture jechuudha. Haa ta'u malee egaa inni isaan lamaan kanarratti kissii banee booddee ganniin immoo gidduu galtee anatu balleesse waan ta'eef anan nakasasi jetteeni. Abrahaam immoo jecha isheen jettu hin amannee jechuudha. Kanaaf eenyuun mana seeraa iyyeessuu barbaadere ruuttaa fi eeffaa jechuudha. Yoo teenyee ilaallu dhugaa rabbi kana Abrahaam rakkoo guddaa qaba jechuudha. Maaliif mucayyoon kun jireenya ishee akka isheen jiraattu hin barbaadu. Akka isheen nama wajjin walii galtee nama faana bultu hin barbaadu isinii galee. Abrahaam rakkoo guddaa qaba maadri bas ruuttaarraa rakkoo inni qabu hin beeku malee dhugaa rabbi kana yeroo baay'ee yeroo teessanii ilaaltanii even yooma isheen bakka kana booddee si faana hin barbaadu jettee garaa furtee teessullee hiriyoota isaatu aqee qosa dubbii jechuudha akka wanti dhugaa rabbi kana ananna ajaa'ibu jechuudha. Yoo isheen hin barbaadu jettellee karaa biraa ammoo kan dubbiin itti ka'u. Kanaaf egaa Abrahaam amma ruuttaan akka hidhamtu barbaade eeffaanis akka hidhamu barbaade. Haa ta'u malee mucaan kun badiin qabdu kan dura obboloonni isaa waan hin fudhanna jedhanii fi kan isheen kasaste jechuudha Abrahaamiin. Akka mucaan ishee maatii ishee bira jiru hin beektu. Kun dogoggora isheetu hin taane dogoggora ganniidha waan ta'eef ruuttaan maal balleessite iddoo kanatti mana seeraa galuu qabdi kan jedhamtu. Innaa akkuma beekamu egaa manni seeraa sunis akka hin galle hafee jira jechuudha. Ganniin dhaqxee Abrahaamiin kisiirraa kaasii anan nakasasii anatu balleesse waan ta'eef jettee itti dubbattee turte. Haa ta'u malee egaa akka hafedha kan dubbatame guyyaa kaleessaa wanti hunduu akka hafedha. Egaa haa ta'u malee galgala immoo geemii irra turanii jechuudha. Eenyu hermii fi Abrahaam jechuudha. TikTokii geemii irra turanii dhugaa rabbi kana ani yeroon taa'ee ilaalu Abrahaam gaa'ila kan inni hin barbaanne sababa qaba. Maaliif yoo jettanii amma gaa'ila keessatti gaafa galanii haadha manaa ofii qofaadha kan faana akka barbaadan ta'an. Yoo gaa'ila keessan jiraanne garuu dubartii arge faana akka barbaade ta'a jechuudha. Amma Abrahaam irraa kanani hubadhe kanadha. Guyyaa kaleessa galgalaa amma mucayyoo hermii jedhamtu kana wajjiniin hudduu ishee qullaa dhugaa rabbi kanaa faana akka tokko dannasaa turte jechuudha. Even hudduu wayyaa isheen keessaa mul'ata jechuudha. Maal rabbumti waan akkasii namaa oolchu dhugaa rabbi kanaa waan baay'een taazzabe. Kanaaf tokkoffaarratti gaa'illi dhugaa rabbii ala namaa fi gaariidha jechuudha. Maaliif sassaabbatanii iddoo tokko taa'u yoo gaa'ilatti galan. Gin gaa'ilatti hin galle taanaan immoo idduma argetti kukkufaa deemu jechuudha.
Kanaaf hordoftoota kiyya dhugaa rabbii kana ani waan baay'ee tokko waan nagarramedha guyyaan kaleessaa geemii taphattee chumaraanis immoo giftii qabdi jaamee kennaa qabdi jaamee kennaan sun kennameefiira ture. Kennaa maaltu kennameefii beektu? Isa itti dibatanii fi shittootu kennameefii jechuudha. Kanumatu miidiyaatti achi bahee jechuudha. Ajaa'iba! Ruutaaf kana dura warqiin kennamaa ture, wayyaan kennamaa ture. Amma kan itti dibatan sixoota ajamee fudhatama moo akkamii? Nagaru እንዴት ነው? ወዴት ነው? አልገባኝም። እና ሩትዬ dhugaa rabbi kana jaalala namaa qabdi. Utuma akkasanii liivii sanarratti akkastiin intini jaaniiti. Egaa akkuma beekamu liivii sanarratti warri ruutii hordofanii dhugaa dubbachuuf tiktokii sana jalaatii gubanii jiru jechuudha. Guban yeroon isiniin jiru warningiitti kennee jira. Liiviirratu isaan jiranii warningiitti kennee jennaan irraa ba'anii mana ijoolleetti banamee achitti seenanii jechuudha. Maaliif barreeffama lakkoofsaan kan ijoolleen jala taa'anii barreessaa turanii lakkoofsi immoo adabbii qaba waan ta'eef gadheedha jechuudha. Hin cufsiisa jechuudha tiktokii. Kanaaf liiviirratu isaan jiranii kanaafidha kan warningiitti laate. Garuu immoo ani waan tokko wantan jechuu barbaade dhugaa rabbi kana ruutaanii dubartii jagnaa, dubartii jabduu, dubartii ogeettii, dubartii dandeessu. Dhugaa rabbi kana maaliif yoo jettanii guyyaa kaleessa Abrahaam irratti waan baay'een taazabee an akka ala namaatti jechuudha. Mucaan kun garuu waan baay'ee dandeesseetti rakkoo mucaa kanaa jechuudha. Innaa dhugaa rabbi waan baay'ee jechuudha. Irri tokko gaafa gaa'elatti seenu adabatee hin taa'u taanaan kun rakkoo guddaadha isinii galee. Gaa'ela keessatti waliif amanamuutu barbaachisaadha. Waan hundumarra waliif amanamuu. Tokkoof tokko inni jalqabaa gaa'elli dhaabbatee akka namni waliin jiraatu kan godhu hamma dhumaatti jaalalaan kan waliin jiraatan kan godhu waliif amanamuudha. Abrahaam hin amanamu haadha manaasaaf. Kanaafidha kana amma gaa'ela isaarraa bahee akka saree maraatu dubartoota lalakkafu jechuudha. Dhugaa rabbi kana Abrahaamii dubartoota san warra isa jaallatantu amana malee inni garuu dhugaa rabbi kana dubartiin amana. Maaliif utuun amana ta'e amanee ruutaa faana jiraata isinii galee dubartii biraa biraan deemu. Soo kun rakkoo guddaadha. Gaa'ela keessatti immoo jaalala irratti aansee waliif amanamuu, jaalala waliif qabaachuu, wal kabajuu. Even ishee irratti dubartii biraa fiduu maaliif barbaachise? Abrahaam nama akkasiidha waan ta'eef tidaariif nama ta'u miti. Ani waan hin jechuu barbaade. Amma ruutaadhaan miidhee akka kana biraa deebi'ee bor immoo Hermeellaaf hin ta'a. Hermeellaanis tokko deessee booddee yooma akka kana godhe maal gootu? Amma warri Hermii fi Abrishii jettaniif haarsaa jirtan kuni amma yooma akka ruutaa taate maal jettu? Amma deebi'iin keessan maalime? Sinin garramu dhugaa rabbi anaan baay'ee na garrame jechuudha. Mucaan kun Hermiin amma gara fuulduraatti wantumti ruutaarra qaqqabe isheerra qaqqabuu danda'a. Sababni isaa isheenis durba ruutaanis durba. Wanti garaagara isaan go'ee tokkoyyuu hin jiru. Even kan garaagarummaa isaan go'u yoo jiraate ruutaan Abrahaamiin lafaa kaasuu isheedha. Awwaara keessaa kaastee iqxee nama gochuu isheedha. Garaagarummaan isaanii. Hermiin ikkoo eegganni qabeenya godhatee kan ufte. Maaltus beeka? Han ilaaltee ufte jiraachuus danda'a. Dhugaa rabbi kanaa hin beeknu nuti. Gin immoo akka nama tokkotti dhugaa rabbi kanaa yooma dhugaamaaf dubbatama ta'e ruutaan hin dandeessi. Tichi laallechi yaanii wuddi yaanii qoonjoo. Dhugaa rabbi kana warri ruutiyyee jaallattan like subscribe godhaa.